إذا أقو أرتفع برام بيت ريفو من بوتا قرآن وسيتين بكم الرباتي من أرمودا دوفتي من أرمودا من دي دبلك يا خجيمة تبتن من دي دبلكاتين خيت قديسة من أمارادك موتا قرآن ومجا ولا لا هولا خنا الرأي قلي هنقول رابي قلت هندنو واي سياسات ياسن كترو بالإسلام من أربط قدي هندي جيمة جرا هندي أني وانت كسيم بكان اتباليون قبلتي I don't waste my time يوني ونين دبادو نمين ندقه نينا حسن وان فايدا قبل يوني من دقيني أمين دنا خفلتم نفن نفتم نرى الرافتم ونين للبوف مالي وين زان الرافتم أو وين إسرافي وين دلقا نبي مالكين سجلين تكرر رابط سيلي ميكان خيسا قوة تقابل خيسا قام خيسا سير تدبت شو سيلي ميكان قوة يون آري سجلين كه دبت سيلي كمانتبان خيسا داراتا إنرجي لوز قرنا بيفت شو I have to eat, I have to drink, I have to exercise. Kada shi na wala. Nama fa'ida ka mutu wan fa'ida ka bata ta. Nama fa'ida kam ne hadishe gubba da mutu mu dishe ta su. Sigare? Nama fa'ida ka buwar wan fa'ida ka bata ta su. Nama bar tu de university. Nama ya daga wadar rafut. Ya daga rashin tafi. نمو ديخ بقباديو بكم جيمات في بكم الربا بكم تقنيا يديم خنا تقاتي وانت تقنيا وجاسو تايت الردون كسر كس الردون ورمو تكتوكي لا أكس بك جيما مانتنا نم كم ميقاتا بك الربا نم كم ميقاتا بك نمني وبرسيس دنتا إساني دنتا سباها سو نمني جو Who the hell are you? ربي سنفلا ربي نخبروا بلا يروحين كان أكان بلا فين آخرني يورون آخرني إيه أول تنتظر أنا بلا يرو أسيستالي يسنا بريس شافنا بلا ناس Macam ini berbuat ini aku senang apa bagasa zin no zin إذا أنا بينا مقالي أنا أقولني من استيقظ Hingalu fi bar uma ratti mali ratti wali galan beita nuti koshi je ambak uma ratti awari ku par malu ba be kan bar kai jedani sarira wali galani baka nuti maninnatin qabnu wan jedani wali galani nuti koshi oromo da jan baka oromo da nuti akuma dini kenna yun qabnu nuti dini kenna tokko jan wal magalati afrika amara wanti jirun jiru لا أتفوزوا بسلامه تنتلا
qeequun kuni Oromoodhaaf hin galan wanni anaa soo akka uummanni ijoollee malfaakaatus warri jaarma keessa jirus sarkaa godhuu akka wachaa deemuu barbaada. Wal qeequu wal jabeessu anamma yoon si qeeqe. Caffee. Naaf si intala. Anamma yoon si qeeqe qeeqni sun siif arraba ta'uu qabu. Gurbaan kun maana qeeqee dadhabbiin qabu eetettee waan san wal dhaannachuudha. Qeeqma inni nama jabeessa malee nama laaffisu. Irra hedduu namni keenya hugguu qeeqee itti himte akkamitti dadhabbii keenyatti maana balleessuudhaa deematti hiikata. An ammas garee dhaaba tokko hin jiru. Dhaaba tokkollee dhaabni kiyya uummata Oromoodhaati. Dhaabni kiyya dhugaa Oromoodhaati. Kaayyoon tiyya injifannoo Oromoodhaati. Galiin tiyya bilisummaadha. Akkasii ilaala. Malee Marroo Jooharii Baqqalaadhaa Abiyyi kanaa miti. Isnaa dhabaa hojjees. Namoota isaan caalu dhufee dabre obboleessa dhageessaa. Namoota isaan caalu. Bara Galaasaa akka Joowar kana daran namni isaatu fi dhufe. Bara Leencoo Lataatiif akka Marroo kana caalaa Oromoon salaattuu ture dhageeffadhu anaa siimaa. Bara Nadhii Gammadaa faadhaa ture. Bara Burisoo Boruufaa tureera. Bara hogganoota ciccimoo daangaa hin qabne. Amma warri malafaa ka'e warri sammuun cufaadhaa hogguu komatamaniis akkamittiin komatamaa. Warri kanaa warra akka beektaa warra siyaasaan hin galiniif warra yoon hoggana dhaabaa hin ta'e caffummaadhaaf dhaaba san deeggaran malee jaalalaa qabaniif malee kaayyoo kiyyaa fi akka beekaniitii miti. Amma qabsoo keessatti warri rakkoo ta'u hedduu warra kanaa kana. Ani waan hin dubbadhu waraabanii qabamaa fe'isa ammaan waan dubbadhaa miti yoo irra deebi'ee bin waan dubbadhaa. Irra deebi'ee maas dubbadhu ammaas dubbadhu I'm always the same. Ammas waan jiru eeggatu keessatti dubbadhu taraafiin gajjabeessee dubbadhee. Wanni guddaan jechuu barbaade caffee miidiyaa tiktookii kana akkaataan itti Oromoo fayyadamuu jirtuu fi akkaataan sabni biraa itti fayyadamuu jiru walatta yeroo hedduu ijoollee teenya waan isaan irratti isaanii gubanii argaa jirra. Isin lachuu dubbii nagaree irra daddabritan malee dubbiin akkam taate ijoollee wanti hubachuu dhabanii fi warri ammaa kuni guutuun isaa fireeshiidha. Warri duraanii kun ni heerume. Kun hidhaggale, kun biyya gale. Akkasitti tamsa'ee fireeshiidha warri liivii waraabu kuni bari asirraa dhalaa dhiiraan guutuun isaanii jechuudha. Wantummaan caffeen je'uun galtuuf jechuudha waa'ee tappii malee. Taap godhiidha malee waa'ee giiftii malee. Kanaaf dubbiin akka hin taate. Irreedduu isaanii oduu caffee dhagee jiran. Oduu caffee gurraa qabanii caffee harka guutaa taa'ee dhageeffatan. Sibiila gaanii bakka wal laalatti. Harkaa ol dho'iti. Xiqqoo harkaa ol dho'iti. Naas dhaganii sigalee harkaa ol dho'iti. Hadiisa harkaa ol dho'iti. Ammaa subbuu haaratti dhaaba deeggaruu subbuu haaratti qabsoo eegaltee namni akka jazbaadha. Subbuu haaratti qabsoo eegaltee jaalmarroo wooboo jaalmarroo bar bakka maraachuu geessaa maaliif akka jazbaadhaa si gootu gubartee haartuu akka eegalte. Hugguu keessa bubbulaa deemte cimaadhaa deemte addaan si baate. Sigalee. Mucaa tokko gaaf tokko dhiifama si afaan ittiin qaba jaalalti jawwee irraa qabdee asuma kan firii tana jira eessuma taataa fi bargaa akka jaanitti. Mucaan guyyaa afur nyaata didi guyyaa afur yoo qaban bira teenyee nyaata godhannee nyaata nyaanna aboo kottu jennee huccuu baafatee jarri guyyaa meeqa guutuu mana hidhaa jiran Oromoodhaaf jecha akkana ta'uu jiran isin ganama galgala nyaata nyaatanii je'ee lolee dubitee har'a namni akka isaa jawwee kun jiru namni akka isaa jawwee kun jiru. Maal itti jettee fi jabee. Maaliif siyaasaa miiraan itti seegatee miira keessatti itti seene malee inni jaalala joori qabalee waan joor deemu hin beeku. Joor jaalata. Bisi galtee. Namni gadi ammaa kana marroo jaalata. Marroo jaaltee qabdi malee kaayyoon marroodhaa marroon maaliif deemaa hin beekan dubbii isaanii. Akkasi dubbiin akkasii harkaa wal dho'iti yaabo. Kanaaf harkaa wal dhawee harka keenya jidduu alaakaadhaa jira namni anamma joorii sangumaan dur deeggaruun deeggaraa marroo sangumaan dur deeggaruun deeggaraa naaf haaraa miti. Abiyyis dura deeggaree jira dura
warra deeggara keessa taa'e. Ammallee bakka deeggaruu qaba, bakka mormuu qaba. Siyaasaan ta'e siyaasaa bayyanoota qabdu jechuudha. Amma namitti dalagu jira, amma namitti naa ta'e cafe. Adaashmoo? Yaa boos hin ta'in. Bar cafe nama biraa galchi. Rafuu itti nama biraa galchi. Hayyee. Naa himee rafini. Siin ta'in. Jetteere. Siin baasa gurbaa. Ni Rafuu godhaa jira. Okay. Dhagee maal hin jeetaa? Opidoo jettee mayin. Dubbii opidoodhaa jajjaran barbaaddu. Opidoon hogguu waa qabanii xiqqoo asii waa gallakkifti. Booda kanaa opidoon amaaraa wal qabdee jirti. Fannoon amaarri opidoo Duubaayee Eertiraadhaan walii galee waraanni fannoodhaa 1,100 Eertiraan leenjiftee richiiftee ol naqaadhaa jirti. Karaa siin sodaa guddaa qaban beekadhu. Karaa amaaraatiin amaarri sodaa guddaa qaban opidoon ammaan tana. Waan kana ta'e maal godhee beektaa? Gadii kanaa'ee xiqqoo Oromoo tana goosuu deeman gartee. Ani hin beeku. Waan opidoo yaaddee gootu hunda ni beeku. Garuu haga Oromoodhaaf yerumaaf illee waan gaarii taatu jechuun ni deeggara. Garuu isaan opidoon amma waan kana namni beekan ta'a isaan ammaan tapha qabsaawaa warra Oromoodhaaf dhaabbate, Oromoodhaaf laalatee, Oromoodhaaf onnatee, inumaa alaabaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaaf bar laal dubbii gaafatuun siima. Kalee gaafa TPLF kaafnu Finfinneen magaalaa Oromiyaa gudditti jedhee labsu maaltu isaan dhorke? Maaltu dhorke? Maatakka. Bara mana barnootaatii fi alaabaa Finfinnee keessatti dhaabuu kalee maaltu isaan dhorke? Takka dhorke. Kuni isaan silaaksaaytiin maantana Oromoon waan beektu gadii kanaan gartee warra uummataa dalaguu uummanni nu wajjin jiraa liyyooyyi keenyaas kanaas uummata keenyaas duubaa qabnaa kana godhu jirraa gartee laal uummata siif darbu jira jechuudha amma isaan. Kalee oguu jettu kalee osoo aangorra osoo hin turin jarri kun beeki gaafasi. Lakki. Gaafasi tiifuu nungahan eega jijjiiramni dhufa mataa ol qabatan booda. Sanin baanu. Gaafa injifatanii baana. Gaafa injifatanii qeeroon injifattee TPLF kaaftee koottaadhaan hoogganaa jennee yaamneef dura keenyisan silaa gaafii Oromoodhaa takka 2 3 deebiran danda'u. Wani isaan qabaa takka illee jirtu. Sanin goone san waan isin qaban gartee. Amma garuu tammaatuni fakkeessuudha. Fakkeessummaan turumee amaaritti haaraatiin nuti haa gammannu yerumaaf gartee temporary. Boru waan si jahan arguudhaaf teessa. Obbidoo gaafa nufaan deebite arguuf teessa. Garuu yeroodhaaf jarri amaara aaruun jira nuti haa gammannee danuu aarsu. Haga nuti. Oromollee itti sosobachuuf. Akkas. That's the point. Yeah. Ajaa'iba. Jarri wayyaanee jala guddate silaafis waa hedduu tapha hedduu baratanii sanammoo Oromoon jala galuu qabdu daftee galuu fi qabdi namni keenya jajjabaachuudha qaba. Akkasii caffee nama biraa galchanillee gandara ol seenu jira. Okay. Dhaana gaarii si fudhata. Ningal cara mantana. Ya grupa hasil fit skot fiao. Abdulaziz hasil fit fiao. Yon di kalau kini afur kenu sedih goda beliso. Pada keadaan saya gubernur tahu peru. Ya udah fit gaso ada bi. Berbade. Wani ol beefu asee fitoo osoo hin ta'in jechuma lafa jechuuf jechi dhabeen isin warri siyaasaa asirra baataniiti uumaan beekanii nuun jettanii nu arrabsu jirtan. Maal nuti hin beekne kun jarri ammaa kun waan akka hin beeku taaptaap godhuu malee nu jechu jirtan akkas jechuu maal jechuu. Waa hedduudha kan sarmanii hunda waa hedduudha. Jechuun nuti amma uumaan beeknu baleessa rabbii jaa amma uumaan beeknu amma taaptaap qofa beekna. Laki hundaan baanu irreedduu tuuya.
Irreedduu waa beeka wallah irreedduu waa beeka maqaasan irraa kaa maqaasan nurraa kaa maali warri taaptaap ijoollee lameen takka dura dhuftee seente malee akkasii miti. Amma jechuun taaptaap sanii hedduu miti amma dhabamaa dhufanii eega namni as ba'e dhabamaa dhufanii hungarree amma qilleensa irratti taaptaapiin san xiqqaataa dhufe. Saniifuu nuti warra gingilchu dubbii nama laala akka ajaa'ibatti caffee maal jee waan akkasii jee fassarree dhibbaa hin tamitti gamana laallee bitan laallee ol fuunee laallee gaddeebifnee laallee waa keessaa cuunfinee laallee du'a keessaa barreeffannee bira kunna malee warra akka isin yaaddanii kanaanti jajjabeessaa malee akkanatti lafaan urarinaa jechuudha. Maalirraa mareessu jirtan ayee maalirraa yaada kananne. Gaddeebiin ol deebiin dhagaa boqotaa laga irraan jira amma asuma irratti lameen kan kennamu. Ayyee. Nuruddin. Caffee salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Mooxaa ilamaa baate sitti barreessaa ture Habashaa dhukkee irraa kaasa duusan jedhu sigalchuu danda'a fakkaata achi baate. Sumbar mana arrabaati. Ila mee waan tokko isin jechuu barbaada. Habashoonni waan itti jiran kana akkuma kiyya peejii Habashaa iddoo seentee dhageeffatta. Nuti hoo maalirra jirra? Waan isaan nutti yaadan kana hundi nuti waan caffeen har'aa miti kan isin hordofu tureera. Baruun feesbuukii baasadheerraa qaburraa isin hordofa. Maal akka dalagaa turtes si beeka. Ati kana daladdeen si duuba bareedamanii nama tokko namarratti yoo jajjanii baduun ni mala. Wanta isin jechuu barbaadu mee uummata Oromoo kana kanneen karaa tokko finnee geemarraa kaasneeti Habashoota laale peejii afurtu jira. Peejiin arfan kuni waa'ee Finfinnee qofarratti dalaga. Waa'ee Finfinnee irratti arraba isaanii Oromoon bakka dhufe eessaa dhufe Adaamaa fi Bishooftuu keenya jedharan waa'ee Finfinneetti haasofta. Namni kanarratti jiraata nuti hoo geemii irratti walqeequu irratti akkuma jette wanta akkasii deeggara jecha kan kee ammaa irratti Adaanech Abeebee fa'aa yeroo fillee yoo alaabaa keenya ol qabde isaan arrabsuu dhiibnee isaan saree ta'uu ni beekna. Oppiidoon yoomiyyuu qulqullooftu oppiidoon gaararraadha. Si fakkaatti gaarraan takka wata dhatte yoo ati diimaa taate akka kaleera kan keetti taati. Isaan isnee hoo maalitti jirra? Tiktookiin kun nuuf fayyadamaara moo nuti tiktookii fayyadamaara? Kana beekaa uummanni keenya dhugaa rabbi isin jedha. Dhageettii warri qabdan kuni mee Oromoo karaa tokkotti fidaa. Dhiis paartii siyaasaa akkati jette paartii siyaasaa abbaa fedhe. Ani fakkeenyaaf caffee kan deeggaru caffee jaaladheetii miti. Ilaalchi caffee kun maalidha? Nuti rakkoon keenya ilaalcha namaatii miti. Nama deeggarra kan Marroos ta'ee kan Jooris ta'ee kan Baqqalas kan Maraaras Maarummaan deeggarin atene. Kaayyoon Profeesar Maaraa maalidha? Nu baasaa kan Marroo nu baasaa jedhi malee ana Abiyyii kan jibbee namaa fi miti. Abiyyiin obboleessa koota akka namaatitti ilaalcha isaan jibbeen dhugaa rabbi nuti kana wallaalee caffee waan barbaadde naan jedha abbaan feete. Rakkoon keenya kana lammaffaa ammoo hinaaffaa qabna. Hamma hinaaffaan nu keessaa baasutti caffee ansi caalaa san beeku siyaasa ni beekta abdii sirraa qaba. Hamma hinaaffaan nufi keessaa baasutti fi hamma tokkummaa arganutti Oromiyaan hin bilisoomtu kana jedhamu keessanitti maal akka wallaala kooteetitti. Yoon dogoggoran sirreessi. Kanaafi
xinxalle hundi isa tiktok dachee FB'n duwwaa hafe. Kana malee asirrattis wal ijaaraa jedheef malee akkuma ati jettee eenyu gurbaa kana dabarsee dhalootaa qubee kanaaf gumaa sabaatiin thank you so much. Okay. Waalaikum. Waalaikum salaam. Gaarii waan gaariidha jette jaffee. Dhugaa ati ammoo wanni nuti sitti himnu hin jirtu yoo ta'e deeseetuma gartee akkana maqaan hin jette malee. Yaa. Jaffee waan akkana godhi wanni siin jennu hin jirtu jechuuf hin jaa yoo akkana godhaa jettee nutti himte malee. Warrumaa gartee. Saayinsi inni mul'atti godhaa jeen dadhabe. Akkana godhaa jeen dadhabe. Akkana godhaa hin dadhabe. Sana maaltu jira ni beektaa amma TikTok rakkoon qabu nuti itti fayyadamu wallaallee akkuma abbaan itti fayyadame meeshaa waan ta'eef meeshaa waanuma abbaan itti fayyadame dabarsiti. Inni bira ammoo namni keenya amaara faa laalee nagahuma amaara akka amaaraa jee amaara namni amaara fakkeenya godhatu nama dadhabaadhaa waan akkasii kenna nama hamileen luus taate. Dadhabaadhaa miti jettee diina kee fakkee waan qabdu. Diina kee fakkee waan qabdu. Amma dhaqee laaleeti dhaqeetiin edda akkamiin moota afaa fakkeenya godhannaa. Ati afaan amaaraa beektu maal goota? Akkamiin beektu? Afaan amaaraa beektu maal akkattiin beeku akkam beekni mee waan tokko jee.
አናግረው የሚሊተሪ ቋንቋ አስለምደው አማራ በቃ አማራ እንሁን ብለው ተሰበሰቡ። የአማራ መሬት ምኑ ጋ ነው? እስቲ አንድ አማራ ጥሩና አንድ የአማራ ምሁር ጥሩና ዌር ኢዝ አማራ ላንድ ጠይቋቸው። they have no answer። ስለዚህ ነው ወለጋ የኛ ነው፣ ሀረሪ የኛ ነበር፣ ሸዋ የኛ ነው፣ አርሲ የኛ ነው ብዙ ጊዜ የሚጮሁት። የነሱ ምሁራን የሚጮሁት ወለጋ የኛ ነው፣ አርሲ የኛ ነው፣ ሀረርማ የኛ ነው ስሙ እንደዚህ ነበር። ግን with evidence ኦሮሞ እስከ ትግራይ እስከ ላይ ከዛም አልፎ ሲገዛ እንደነበረ እኛ ኤቪደንስ አለ። ኦሮሞ በጣም ፓወርፉል እንደነበር እናውቃለን። ግን እስቲ አሁን ስለ ቅማንትና ስለ ወልቃይት ስለ አገው ህዝብ መስማት የማይፈልግ ከኢትዮጵያ ስማን ነው። እነዚህ አማራ ነን ባዮች እኮ ናቸው። እነዚህ አማራ ነን ባዮች ስለ ወልቃይት ቢሞቱ መስማት አይፈልጉም። ስለ አገው ቢሞቱ መስማት አይፈልጉም። ለምን? እነዚህ ህዝቦች ጠፍተዋል። በቃ እራቸውን ረስተዋል። አማራ አድርገናቸዋል። waan kan Amaaraati jechaa turan jechuudha. Amma ammas deebi'anii Arsii fi maaliin kan Amaaraati jechaa jiru jechuudha. Finfinneen kana Amaaraati. Amma Dirree Dawaa faayittidha kan isaan deebi'anii jiran, Harargee faayittidha kan isaan gidduu kana jiran jechuudha. Maaliif kana godhuu beektaa? Exist gochuu barbaadu gatii ta'ee fi hin qabani waan tokko iyyuu beektaa? Waan tokko gatii hin qabnee fi kun kan kooti guyyaa guutuu kan isaan iyyaa oolan jechuudha. Kan kooti jedhanii.
Amara land. No Amara land. I never see anyone of it in Amara. እኛ እኮ አሁን ኦሮሞ እኮ የራሱ መሬት ያለው ህዝብ እኮ ነው። እንዳውም ኦሮሞ የደረሰባቸው ሁሉ እስከ ትግራይ ድረስ በራሱ ስም እየጠራ ዛሬ እኮ የትግራይ የአማራ መሬት እኮ ስሙን ብጠራ የኦሮሞ ስም እኮ ነው። ኦሮሞ is this powerful. ኦሮሞ ይሄን ያህል አስፈሪ ይሄን ያህል look እስቲ አንድ በአማራ ስም የተሰየመ መሬት ሲነገረኝ እስቲ ዛሬ አማራ ክልላችን ነው ምሩት ላይ አንድ በአማራ ስም የተሰየመ መሬት ከተማ አለ ምስራቅ? No, nothing. ኦሮሚያ land ነው አንድ የለም። እኛ አሁን እኔ ወለጋ ልጅ ነኝ። ወለጋ ውስጥ አንድ በአማራ ስም xiyyeeffatan ni godhan. Oromoon afaan haasoteeti dhiirti. Rakkootanaa jira jechuudha. Akkamitti Oromoon wanni isiin haasoitu afaanumarra taati. Hayyoota Oromoo. Caffee haawwalle jennu. Dhugaa suradhaa. Dhugaa. Caffee dhugaa suradhaa. Dhugaa suradhaa qabdan. Lakki laal namni tokko laal waa takka namaatu hamilee nama cabsa. Takka abbaatu hamileef cabsa. Uummanni Oromoodhaa
Beaten if it's upset. All Kasa. We are on the top, no matter what. No, by the way, Oromoni biyya sana keessatti intini guddaa qaba. Amma iddoo maddoo adda addaatti iyyuu deemtanii gaafa namoota wajjin haasoftanii kuni Oromoodha jedhu hin beeku. Isaan waan isaan barbaadan yoo argachuu baatan arrabatti fiigu. Arrabatti si xiqqeessuu barbaadu. Beektaa buusanii gadi si xiqqeessuu barbaadu. Innaa kanadha warjarri kuni kanaafidha kan isheen teessee waggaa meeqa guutuu No, እነኚህ ሰዎች እኮ የትም ቦታ ብትሄድ ከነሱ ጋር ሲቪላይዝድ ዲስከሽን ማድረግ አትችልም። የኢትዮጵያ ችግር አንደኛ ችግር እኔ አማራ ነኝ የሚሉት ከሰው ጋር ዲስከስ ማድረግ አይችሉም ሰውን ካልገደሉ በስተቀር because of their ignorance. civilized discussion ብዙ ቦታ ክለብ ሃውስ ብትሄድ ሌላ ቦታ ብትሄድ ሳይሳደቡ ሰውን ያለ አግባብ ስድብ የሌለውን አለ ካላሉ የነሱ ያልሆነውን የኛ ካላሉ ከሰው ጋር መነጋገር አይችሉም። ሲሸነፉ ደግሞ ይሳደባሉ። ደግሞ እንደተሸነፉ ነው ሁሉ ጊዜ። ለዚህ ነው ምላሳቸው ትልቅ ሆኖ ያለው ከሚገባ የማይምነት ምልክት እኮ ነው። ለዚህ መሳደብ እኮ የማይምነት ምልክት ተመንምኖ እየጠፉ ያሉት ባይ ዘ ዌይ እንደ ቂቤ እየቀለጡ ነው ያሉት። ለዚህ ነው የሚጮሁት። አሁን እኮ ስታይ አንድ ጊዜ ቆይ ልንገርሽ፣ አንድ ጊዜ በቲፒኤልኤፍ ዘመን አንድ